Hayyee kabajamtoonni fi jaallatamtoonni chaanaalii Awwal Naasir jalatti argamtan warri maatii naa taatan na jajjabeessaa, warri kaanis kottaatti maatii taanaa subscribe, like, share godhaatii wal biraan naaf akkuma viidiyoo kana daawwattaniin akkasumas ayyaana gaarii jechuun barbaada warra hordoftoota amantaa kanaatiin amantaa kiristaanaa kana hundumti keessan obboleeyyan kan koo baga ayyaana kanaan ittiin isin ga'een isin jedha. Ayyaana gaarii ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u jedha. Obboleessi keessan Awwal Naasir. Akkasumas wanni ani isiniif qabadhee dhiyaadhu yoo Rabbi na gargaare sirboota viidiyoo garagaraa waraabee viidiyoo cala sirbaa artistoota keenya kan akka Haacaaluu Hundeessaatii fi Addaa Durummaadhaan sanarratti hundaa'a. Kana Haacaaluu sirbuun jaalladha waan ta'eedhaaf yeroo immoo kan artistoota biraas qabadhee sirbee viidiyoo ittiin isiniin dhufaa egaa ittiin bohaartu ittiin bashannantu jedheetan abdadha. Akkasitti egaa na jabeessaa warra jabeessan isiniin jedha. Bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isin bira naaf jiraatu naaf jiraadha uummanni Oromoodha. Viidiyoo kana kan daawwattan hundumti keessan laayikii sheer gochuun isinaa chaanaalii koo subscribe naa godhaa. Kabajaan isin gaafadha obboleeyyan kan koo hundumti keessan kottaa maatii naa ta'a, maatii kootti dabalamaa anis isinin jabeessaa isinis na jabeessaa nuti wal malee hin qabnu. Akkasii nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu bakka jirtanitti isinin jedha. Warri amantaa kiristaanaa yookaan amantaa ayyaana haaraa kanarra hordoftan hundumti keessan ammas irra deddeebiidhaan bagattiin isin ga'e kan biyya keessaa kan biyya alaa Oromoonni koo kan kaabaa kan bahaa kan lixaa kan kibbaa hundumti kan kaabaa kibbaa fi kan bahaaf lixaa jechuu barbaadeeti. Akkasii egaa toorarraa babbadaan jira. Kanaan duras toorratti nan argama jedhee yaadaan ture. Hojiitu biizina godhennaan akkasitti egaa mana arabaa waan jiraannuuf yerootti argamu waan hin dandeenyeef isin bira tureera. Egaa amma immoo haaluma naa danda'ameen yeroo koonan aarsa jedhee fedhii qaba. Amma Rabbi naa dandeessise. Akkasin jedha warri narraa fagaattan kottaa narraan fagaatinaan isin jedhee dhaamsaasumaan isinii dabarsa. Nagaan naaf jiraadha Oromoonni koo. Ana Awwal Naasir.